gaafii deebii dhabe jiruu jijjiirachuuf jedhanii ka'anii imala eegalan abdii horatanii galaana qaxxaamuruuf galaa qabatanii dallaalaan dararamaa asiif achi darbamaa hunda danda'anii lubbuudhaan qabamaa gariin galaa ta'an kan qurxummii fi naachaa gadadoo jiruu moo'uuf lubbuu waree galaachaa deemsaan koomeen ciccitee kufaatiin ka'aa meeqatu ta'e irbaata kan allaattiif rumichaa akkaa fi akka malettuu galaana ce'anii yoo hojii arganne nuu darba jedhanii abdii horatanii onnee guutuudhaanii hojiis argatan baay'ee gammadanii garuu hojiin biyya sanaa hin qabu booqannaa halkanii fi guyyaa hojiin dararamaa hara galfiin qabu asiif achi sardamaa maali jireenyi akkanaa jireenyi qiyaamaa kan yaadan faallaa ta'ee jiruun bitaachetti ta'ee rakkoo hin buqqaane achittis rakkoo itti dhale abdii qaban cabsee ammallee hamile rakkoo biyyarraa bahanii gidira irratti rarra'anii mirga namummaallee irratti sarbanii giddiidhaan guuranii darban mana hidhaatti hidhaanuu hidhaa qaba walitti guuranii kumaatamaan mana tokkotti balbalatti cufanii waan nyaatan dhabanii yeroo rakkatanii waan uffatanis dhabanii feestala uffatanii daa'imman xixiqqoon o'aan lallaafanii dhukkuba adda addaatiif yogguu saaxilamanii nama dhaqqabuuf dhabanii yeroo rakkatanii akkam garaa nama nyaatanii na dhaga'i lammii koo inni xiqqaaf guddaa abbootii gadaatiif abbootiin amantaa hundi keessanuu warri waaqeffataa maaliif itti callistan gurraan dhageeffataa rabbiin kadhataa fi mootummas gaafataa yoosan arganna baraa furmaata yoosan arganna baraa furmaata warroonni siyaasaa oofaa ooltanii eessa jirtan mee sagalee dhoyfattanii yeroo siyaasaa lammii barbaaddanii seenaan hin dagatu waa'ee keessanii inuma dubbanna bara baraanii inuma dubbanna bara baraanii yaa lammii koo garaan nu gubate jiruu jijjiirachuuf galaana qaxxaamurtee akka dhiyeetti hin hafu inuma bari'a yaa rabbi nurraa fuudhi nurraa kaasi ba'a kan hidhaa fi hoongeen nu dararu fa'a lammii koo ol ka'a harka wal qabadhaa wal bira dhaabbadhaa wal dhageeffadhaa ilaa fi ilaamee yoo wal dhageeffanne lammitu lammiif jennee wal bira dhaabbanne yoo san bira dabarra rakkoo baranaallee yoo san bira dabarra rakkoo baranaallee dhaloonni koo oromiyaa guddinaanis baale maqaa koos yoo barbaadan muhammad warra baale lammii koo cinaa dhaabbachuuf dhufe ammallee yoo waa balleesse na uffolcha badiitiyyaafillee egaa lammiiwwan keenya biyya Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uu qofa osoo hin taane namni hundinuu irratti hojjechuu qaba namni hundinuu hojii mataa isaa ba'uu qaba abbootiin gaddaa manguddoowwan biyyaa warroonni siyaasaa akkanumallee lammiileen biyyatti warroonni amantii hundi keenyayyuu jechuudha sagalee ta'uu qofa osoo hin taane miidiyaa irratti iyyuu qofa osoo hin taane furmaata barbaaduudha karaa isaan ittiin baraaran barbaadutu murteessaadha jedhee yaada asirratti sagalee taanee haasaa ooluun bu'aan qabu furmaanni guddaan kan argamu irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudhaa fi